Shema kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii naga kootii isinis bakka jirtanitti baga naga jiraattan isiniin jedha. Egaa har'as jechuudha akkuma barameen aappii tokko wal isin barsiisuuf dhufe jechuudha. Aappiin inni wal isin barsiisuuf dhufeen kun maali kan jedhu wajjin kanatti deemnee ilaalota. Garuu isa dura warroonni chaayinaala kan koo kanaaf haaraa taatan chaayinaalli koo kunis haaraadha. Kan dura barumsa irratti isin dabarsee kanuma maqaa barsiisaa Oromoo Arsiidoolaa aappii jedhamu kan jedhu kun guutuun guututti jala badee jira takkahuu ugguramee guutuun guututti baafatee jira toorarraa jechuudha. Kanaaf chaayinaala haaraa ban hoota subscribe like share waliif godhuun nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa. Akkasuma immoo nus jajjabeessaa barumsas irraa horadhaa mana keessan taa'aa nama teknooloojiin badhaadhe ta'a isiniin jenna. Kanaaf gadaa bilisummaa network kan jedhus chaayinaala koo lammaffaadha. Kanaafuu isas koottaa subscribe godhaa. Telegiraama koo barsiisaa Oromoo Arsiidoolaa kan jedhu linkii viidiyichaan isin foraabu hunda jalayyuu ni jira. Isas koottaa seenaa join godhaa takkaa'u fooloo godhaa isiniin jedha. Isa kana hangana jechaa mee gama barumsichaatti hogguu dabarru aappichi keenya har'aadhaa chaatpiin jedhama. Aappichi isa kana maali faayidaan isaa kan jedhuuf ammoo keessa seennee kan waliin ilaallu ta'a. Chaatpiinii kana ni banna. Hogguu chaatpiinii kana bannee jennee hayyama nu gaafatu hunda erga kennineefiin booda fuula kanaan nu fida. Fuula kana hogguu inni nu geesseetiin jedhe fuula kana hogguu inni nu geesseetiin jedhe fakkeenyaaf mallattoo gubbaa kanarra jirtu ni argitan jedhe yaada isiitu hin mallattoo gubbaa kanarra jirtu kana intu al takka hogguu al takka tu hin jenne fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa barbaadu hunda as keessaa argachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma mee pilaasii takkaahuu eda'uu gubbaarra jirtu tantu amma as keessa jiru biizines waatsaap laayit meseenjar instagram beetaa immoo akkasuma meseenjaraa jechuudha. Kanaaf mee pilaasii kana tuqee itti dabalu anam fakkeenyaaf gabaabumatti pilaasii kana hogguu tuqee maaltu maal ta'a kan jedhuuf wajjumaan ilaalla. Pilaasii kana hogguu tuqeetiin jedhe haala amma argitan kanaan appilikeeshinoonni moobaayila keeyyarraa takkaahuu bilbila keeyyarra jiran guutuun guututti haala kanaan naaf dhufu. Hogguu isaan haala kanaan naaf dhufan jechuudha maal godha. Fakkeenyaaf amma as keessa jirratti dabaluufidha. Anam fakkeenyaaf imoo beetaa as keessa jira. Bootomiin kun hin jiru na fakkaate. Ni fakkeenyaaf bootomii kana haa dabalu ammas akkasuma imoo kan jedhu haa dabalu jechuudha. Imoo kan jedhu normaanii haa dabalu fakkeenyaaf amma isas dabalee isinitti agarsiisu. Biizines waatsaappiin kun raayitii qabu kun galee jira. Isin gabatee tana keessatti gabatee duwwaa tanniin argitan jedhee yaada. Gabatee duwwaa tanniin keessatti yoo feetan raayitii guuttan aappii barbaadan jechuudha. Erga raayitii guuttanii booda ammoo maaltu maal ta'a jechuun keessa gaafii ta'uu isaan oolu. Erga raayitii eessatti guunneen booda barruu nuti kun amma beektaa fakkeenyaaf as raayitii qaba. Isa keessatti galchee jira jechuudha fakkeenyaaf. Bootomiilleen kun raayitii qaba amma reefitti raayitii godhee akkasuma ammoo maaltu maal ta'a jettaniif barreeffamni nuti walii barreessine jibi waasaappis mee fakkeenyaaf as keessatti haa galchuu haala kanaan jechuudha. Akkasuma kunoo imoonis hin jira haala kanaa erga galchineen booda eessa dhooyna jennaan gubbaa kanarra seef kan jettu ni jirti kunooti as keessa ka jirtu kun jechuudha. Kunoo isiintu seef jechaa jirti isii tana seef goona jechuudha. Hogguu isii kana seef goone maal ta'a jennaan aappichi keenya achitti nuuf dabalama jechuudha. Kunooti warroonni reef hin jirre dabalamanii jiran jechuudha. Ol harkisnee ilaalla warroota as keessa jiran kunoo imoon dabalamee jibi waasaappii dabalee jira bootomii dabalee jira jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf anamma mee urgaa waan kana fayyadamuu eegalee ergaa imoo kana beektaadhaan namni naa ergee haqe hunda laaluu ni danda'a. Kan jedhu mirkaneeffachuuf haalaalu fakkeenyaaf anamma mee kun warroota kanneen walii barreessine moo waan isaan walii barreessinee haanii haidheen as keessaa argachuu dandeenya. Mee fakkeenyaaf anamma saaba kiyya kana
halaaluu kunuuti haala kana wantu walii barreessine waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu jedhee kunoo kan inni naaf deebise jechuudha as keessatti arga kaan ergeef ammoo laaluu nan barbaachisu waan ta'eef ergaa isin argattan habbichi isin ergee ka'ee haqe guutumaan guutuutti as keessatti argachuu dandeessan bifu kanaan waasaap illeen bifuma kanaan argattan jechuudha kana hangana jechaa walitti hin dheeressine waan hafe ammoo isin keessa deemaa laalaa iddoo kamirraa sooshaal miidiyaa namni isiniif ergee as keessa guutanii jettan aappichi keessa guutuuf wagguu bifa kanaan keessa inni isin galchee jedhe aappichi kun aappichi irratti guutuuf jechuudha eessa tuyidha jedhuufi kunoo isinitti mul'ise jedhee yaada isii kana tuyidha kunooti xiyya gubbaarra jirtu ta'ama bulee isin takeeku tanan tuyidha achirra eda'uu hin tuyidha keessa daballa jechuudha yeroo jalqabaatiif aappiin keessa hin jiru ta'uu mala isintu aappichi ammoo maal jedhama eessa arganna warroota jettaniif pileestoor keessa argattu pileestoor keenya keessa ni galla chaatpiin jennee barreessina chaatpiin jennee hogguu barreessine jechuudha bifa amma argitan kanaan kunoo gubbaarratti haala kanaan aappichi nuuf dhufu hoggoonni nuuf dhufee jedhe isiniif inistaal jedhe anaaf ammoo ooppiin jechaa jira waan buufadhee qabuufu isin ammoo inistaal godhuu qofa erga gootanii keessa galtanii bifa masanitti mul'iseen fayyadamuudha waan hafes keessa deemtanii ilaaluudha akka viidiyoon hin dheerneef gaggabaabsaa isin agarsiisa kana waan ta'eefuu hanga barumsa birootiin walitti deebinutti aappichi guutuun guututti kuni pileestoorii irratti tolaan takaawu firii takaawu majjaana jechuudha kana jecha hanga barumsa birootiin walitti deebinutti baay baay turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha